Ashamaa harka fuuni daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun akka biyyaatti erga ijaaramtee umurii jaarraa tokko olii kan lakkoofsiste yoo ta'u, seenaa ijaarsa mootummaa yookaan state buildingii kana ilaalchisees yaadota garaa garaatu eerama. Gariin Itoophiyaan umurii waggaa 3,000 qabdi kan jedhan yoo ta'u, gariin ammoo Itoophiyaan seenaa waggaa 5,000 olii qabdi kan jedhudha. Kunis ta'e sun impaayirri Itoophiyaa ammaan kanaa kan hundeeffamte Minilik lammaffaatiin akka ta'e hundinuu kan irratti walii galanidha. Haa ta'u malee akkaataa ijaarsa impaayirittii irrattis garaagarummaa yaadaaf hubannaa fiixee faallaarra dhaabbatantu mul'ata. Kunis Minilik uummata durumaan biyya tokko keessa addaan bittinnaa'ee jiraachaa ture walitti qabe kanneen jedhan fiixee tokkorra kan dhaabbatan yoo ta'u, kanneen faallaa kanaan dhaabbatan ammoo Minilik uummata mootummaa ofiitiin of bulchan, uummata aadaa, afaanii fi sirna bulchiinsa mataa isaaniin bulaa turan humnaan cabsee weeraruun bulchiinsa isaa jala galche jechuun Walaayittaa, Kafaa, Oromoo, Somaalee fi kanneen biroo akka fakkeenyaatti dhiyeessu. Kun immoo cunqursaa fi afaan qawweetiin uummata bituun Minilikiitiin jalqabame Haayile Sillaasee, Mangistuu, Mallasii, Hayilamaariyaamii fi Abiyyiitiinis haaluma wal fakkaatuun itti fufeera kanneen jedhan hedduudha. Kan taayitaatti dhufu hunduu gaaffii rakkoo sirnaa fi bulchiinsa gaarii waliin wal qabatee uummati kaasu hundaaf furmaata siyaasaa kennuurra afaan qawweetiin hiikuuf socho'u. Kunis rakkoo furuurra inumaa rakkoo hammeessuun lammiileen biyyittii mirga uumamaa fi dimokiraasii mulqamanii jireenya gadadoo akka jiraataniif sababa bu'uuraa ta'uunis ni himama. Miidhaaf dararaa hooggantoonni sirnoota darbanii lammiilee nagaarra gahaa turan murtee isaa seenaaf dhiisnee gara bulchiinsa Dr. Abiyyiitti haa fuulleeffannu. Qabsoo diddaa qeerroof qarreen Oromoo waggootaaf taasise bara 2018tti Addawaawii TPLFiitiin durfamu aangoorraa fonqolche. Muummee ministeera Itoophiyaa yeroo sanaa kan turan obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny aangoo fedha isaaniin kan gallakkisan ta'uu xalayaan gaafatan. Koreen giddugala Addawaawii yaa'ii guyyootaaf erga taasiseen booda Dr. Abiy Ahmediin dursaa dhaabichaa godhee filate. Abiy Ahmedis wiixata Ebila 2 bara 2018tti mana maree bakka buutota uummataa Itoophiyaatti dhiyaachuun obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny harkaa aangoo fudhate. Haasaa dheeraa jechi Itoophiyaa jedhu si'a 50 ol itti waamames taasisan. Minilik kan uummanni Oromoo fi sabaaf sablammooti biyyittii hedduun diineffatan dabalatee aangawoota Itoophiyaa duraanii kaasuunis leellisan. Haasaan muummee ministeera Abiyyi kun gariin keessattuu dhalattoota saba Amaaraatiin ni leellifame. Sirbis ni sirbameef. Abiyyi siloo yaa'u somuun ነው ብዬ ሰውማ ብያለው ወረ እናንተ ሆዬ. Haa ta'u malee haasaan isaanii kun uummata Oromoo biratti garuu faara tolaatiin hin ilaalamne ture. Muummeen ministeera Abiyyi aangootti yeroo dhufetti keessaa fi alaan deeggarsa guddaa argachuu danda'ee ture. Keessattuu dhalattoota saba Amaaraatiin. Dhalattooti saba Amaaraa kun kan isaan haala sanaan Abiyyiin deeggaraniif inni duraa muummichi ministeera Abiy Ahmed yeroo sana jechoota Itoophiyaa fi Itoophiyaawummaa jedhan irra deddeebiin leellisuu isaa fi Abiyyi olaantummaa keenya yeroo warra atee yookaan atsee nuuf deebisa jedhanii waan yaadaniif waan abdataniif turee kanneen jedhanis hedduudha. Muummichi ministeeraas taayitaatti ol ba'ee baay'ee osoo hin turin rakkoo wal dhabdee daangaan wal qabatee waggoota 20 oliif ture Eertiraa waliin nagaan fure. Kunis bara 2019tti badhaasa Noobeelii nagaa akka injifatuuf shoora guddaa qabaate. Haa ta'u malee waggaa tokko booda haleellaa humnooti TPLF raayyaa ittisa biyyaa Izii Kaabaa irratti raawwatan jedhame hordofee bara 2020tti lolli waggoota lamaaf humnoota federaalaa fi hidhattoota TPLF gidduutti gaggeeffamee lubbuu namoota miliyoona tokkotti dhiyaatu galaafatee fi qabeenya doolaara biliyoona 28 olii barbadeesse gaggeeffame. Waraana waggaa lamaaf gaggeeffame kanarrattis loltoonni Shaabiyaa hidhattoonni faannoo Amaaraa humna nageenya federaalaa waliin hiriiruun TPLF waraanan. Lolli kun eegaluun dura hayyoonni namooti siyaasaa fi miidiyaaleen Amaaraa
olola guddaa geggeessuun Abiy Ahmadiin oofanii gara waraanaatti seensisan kanneen jedhanis ni jiru. ስታል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ጣርማ በር ሳይሆን ቤታችን ፊታችን ትግላችን ወደ መቀሌ መዞር አለበት። ህወሓትን waraanni kunis walii galtee adoolessa 2 bara 2022 Afrikaa kibbaa magaalaa Pretooriyaatti mallattaa'een goolabame. Namoonni siyaasaa, hayyoonnii fi miidiyaaleen maqaa Itoophiyaatiin socho'anii fi Itoophiyaawummaa leellisan jalqaba muummee ministeeraa Abiy faarsaa fi leellisaa turan hundi ammaan kana faallaa muummichaa dhaabbachuun isa hadheessuuttis jiru. Gochi isaanii kun ammoo kan eegale mootummaan seera kabachiisuuf finxaaleyyii faannoo Amaaraa irratti tarkaanfii fudhachuu yeroo eegalettidha. Maarreen namoonni siyaasaa, hayyoonnii fi miidiyaaleen maqaa Itoophiyaatiin socho'anii fi Itoophiyaawummaa leellisan kunneen kaleessa muummicha ministeeraa leellisaa turan. Har'aan kan ammoo isa hadheessaattis jiru. Maaliif deebii isaa isiniif dhiisna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo taatan sagantaa keenya kanaan hundeeffama Empire Itoophiyaa qabsoo diddaa qeerroo Abiy Ahmadiin aangootti fidee fi barataa isaa Abiy kaleessaa fi har'aa akkasumas namoota siyaasaa, hayyootaa fi miidiyaalee Amaaraa Abiyyiin faarsaa turanii fi ammaan kan ammoo irratti duulaa jiran irratti kan xiyyeeffatedha. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii YouTube Finfinnee Multimedia like, share, subscribe godhaa. Finfinnee Multimedia madda seenaaf odeeffannooti.